It's fine. Abi president gochuu taate dubbiin it's fine. Ni qabu. Warreen nugusa beenjaa surra qabu. Garuu dhimmoota uummanni Itoophiyaa baay'ee ajaa'ibaa waan irraa qabu fakkaatu waa'ee pirezidentummaa isaa. Dhimmi federaalizimii garuu dhimma lubbuuti. Dhimmi Finfinnee dhimma lubbuuti. Dhimmi Dirree dhimma lubbuuti. Dhimmi lafaa dhimma lubbuuti. Heera mootummaa Itoophiyaa keessatti. The framers gaafa heera mootummaa amma jiru kan kaayan. Dhimma naannolee. Keewwata 39. Dhimma lafaa. Keessattuu dhimma qabeenyaa keessaa dhimma lafaa. Wanni akkaataan itti jiramuu danda'u hedduu complex akka ta'u godhaniif. Dhimmoonni kuni ummata walitti buusuu waan danda'aniif hamma danda'ametti ummatni biyyattii irra jireessi yoo walii galee malee jijjiiramuu qabaniif. Kanaaf maaliif wanni seeronni dhimmoonni fakkeenya keewwatoonni heera mootummaa kun yookiin immoo dhimmoonni heera mootummaa keessatti dhimma lafaa wal qabatan dhimma isaa walii gahee dagayyee faadha kawaan kan lafa kaa'aa dhufee jechuudha. Kilo Rajo Van Mota Bayer, one can against run. Why did they do that? Serri Biolesa, Hamadan Damet, Umani Biolesa, Eratu legal at Hokabad. Here Motomaya is the highest law in the land. One Hariro Matota Jidu. Hariro Milaji Dufi had vertical and horizontal relationships. Kamurte Sur. Kuni hamma danda'amet ummata wayyaba miti majority sun ta'in hamma danda'amet ummata walii galaa kan wal taasisuu danda'u qaban. Jarri kun garuu wanni godhaa jiran amma tokko akkata national dialogue itti deeman. Constitutional drafting illee eegalanii jiran bahe godoo kun hundumee. Achirratti amma maal wanni isaan lafa kaayanii warrummaan bilisiginnaatu adaamatti dheengadda irra wal lolte maali? Amma bar waan salphaarratti wal galchii walii taphachuu barbaadanii national dialogue irratti fakkeenyaa fi federalizimiin daangaa sabummaatiin osoo hin taane akkaataa teessuma lafaa daangaa maaliitiin haa godhu jedhanii dabran. Dhimmi lafaas maal jedhanii dabran. Samboota constitutional making irratti hoggaa dhaqanii national dialogue irratti ammoo isaan murteessuu deeman maali? Heerri mootummaa akkaataa itti fooyya'uu qabu irratti illee yaa gara darajaa ta'uu qarqarchan keessa kaa'anii jiran. San irratti illee asitti waa lafa kaa'anii deemanii boroo maal godhu paarlaamaa keessaa harka 90 qabna jedhee mee qabna 85 qabna jedhee fakkaata biyyi. Kanaaf achi keessanii paarlaamaadhaan simple majority takkaa'u majority simple majority yookiin immoo 2/3 dabarsuu danda'an. Kuni waan biyya san diiguudha irra caalatti na caalallee ogeessota seenaa affeertiin otoo dubbiftanii gaarii na fakkaata. Fannoo qabutti warreen guddinni Oromiyaadhaa yookiin bal'inni Oromiyaadhaa isaan dhiphisu Oromiyaan diigamuu qabdi iddoo garaagaraatti qoodamuu qabdi warreen jedhanidha namoonni baay'een itti sanatti ramadamanii jiranii sana birayyuu darbee magaalota Oromiyaan of keessatti qabaattu kanneen akka Finfinneetii fi magaalonni biroo warreen hawaasaannaa samaay yeneenoo ayibbaala warra jedhanii kanatti garaagaraatiin duula gaggeessaa turan akka ta'anidha odeeffannoo ani qabu akkan argadhe. Jarri kuni dhuguma loogii malee dantaa uummataa kabachiisuu danda'u warreen paanal ekspertii jedhamanii naannoo sanatti ramadamanii kan dalagaa jiran garee kana keessaati. Gama kana odeeffannoo qabdu yoo jiraate akka nuun geessuufini deemuu dandeessi.
Wamara Ramadan dubbannu ta'u maaliif namoota achi keessaa waliin haasofnuuf kan kaanis expose gochuu waan taatuuf kana irra dabre propoosaliin amma bilisignaan dhiyeessite uummata Oromoo bal'aa miti miseensota isii achi jiraniinuu fudhatama argatu. It will not be accepted. Yoo humnaan amma maal barbaadanii gara tokkoon miidiyaan waan achi keessa jiru kan dhageenye barbaadan. Trust me. Guyyaa hunda sa'aatii waan ta'u hin dhageenya. Bilbila irraa guuranii dho'isuu hin danda'an. Remember, mass surveillance reverse goone re-engineer goone jirra. So we are going to hear everything. Bilbila guuranii miti odoo huccuu irraa baasanii yeroo dhageenya tokko. Miti wanni jechuu barbaade dhimmoo dookumantiileen seenaa kun qorannoon amma godhaa cinaa waan hin dhiyeessine baay'ee jira beeki. Rakkoolee uummata gidduutti rakkoolee adda addaa akka hin uumne amma qorannoo salaalee fi mormoo fixeen jira garuu namoota wajjin mari'achaa jira maaliif walitti bu'iinsa maatii waan adda addaa akka isa hambisaa garuu gaafa hunda bire boru namni beeku waan qabuuf eenyu nyaate ka jedhu. Waan qabuuf man is mortal. Lubbuun qaba gaaf tokko du'uu hin danda'a gaaf hin jiru. Namni shaaworii keessa kufee hancufti isa feetee yookiin immoo kabiraa waalii ta'ee rakkoo adda addaatiin kutuu danda'a. Sunuu yoo ta'u taate faayiloota kaa'eera jechuuf hin jedhe malee ammatti sodaadhalleetii miti. Waan yayyaalamaa jiru nan beekaa suni lubbuun belleqa. Akka kiyyatti high stake pokerii kana taphatanii dhiisi of eegdeetu bifa adda addaatiin of eegdeetis gaaf tokko kimbil jedheetuma yookiin fooqii irraa odoo gaddeemtu kuftee yookiin immoo bassoo sun odoo ati siphattu si feetee si kuchiisuu dandeessi. Every day akkamitti jiraadha. I live every day as if it is my last. Guyyaan har'aa waanin guyyaa har'aa godhuu qabu. Yoon boru an jiraachuu baadhe. Wanni anarra hojjedhu kun dhaloota itti aanuuf akka faayidaa qabaatutti itti yaadee hojjedha jechuudha. Plus arriin jirti amma furtamoota darnee walakkaa bar we have lived the best of our life. Kanaaf uummata keenyaan hedduu yaaddeynaa waan akkasiitiif miti dhiifama gaafsanis yaaddeessuutti ko emotional na godhe. Yoo nu jiraanneerra waan addunyaa kanarratti waan hin godhuu barbaadu. Jireenya I lived a very successful life. Ijoolleen garuu ijoolleen qaxaleen akka mooyboon ijoolleen akka urgeessaa akka battee urgeessaa ka gaaf tokko jiru hin jiraatin. Haga ammaa waa'ee gurbaa sanii waan yaadadhu waan wayyaaniin maqiitti isa goote gaafa hiriira guddicha. Achumatti bakka wayyaaniin akkasii cafaytee I still remember. Hospitaala baatii jaamu akkan gurbaan sun caccabsanii bakkuma sanii deebisanii ajjeesan. But they never lived life dhugaan isin jaa. Ijoollummaan waan kana seene
I don't think gaafa tokko illee garaa guuttatee waan nyaatu natti fakkaata. Ani garuu amma 17 biyya baheetiin biyya faranjii tana keessa jiruu jiraadhe. And waan inni nan dalaga jedhe gama barnoota dhuunfaa fi jiruu dhuunfaa kiyya naa taatu gara waan uummata kanaa nan godha jedhe godheera. Hedduu fuuldurri illee baay'ee nan sodaachisu. Kanaafini faayiloonni warri beekan jiru iyyaadinaa jechuu kiyyaa fi faayilota waan inni gammaa qoradhee gara fuuldura illee hanga lubbuun jiru qoradhu yakka saba kanarratti hojjetame. Ka jarri biltiginnaas hojjette, ka mooraa qabsoo keessatti illee hojjetame. Ganaa immoo arkaayiviin gaafa baname, arkaayiviin daannatii Itoophiyaadhaa gaafa baname, arkaayiviin mootummaa Itoophiyaadhaa hin banamne bara. Haile Sillaasee irraa kaasee Haile Maariyaam Gammadaa irratti waan godhame is documented by the way. Ethiopian State-in baay'ee documentii gooti beekta. Haile Maariyaam Gammadaa irraa kaasee hamma battee urgeessatitti waan mootummaan Itoophiyaa State-in Itoophiyaa uummata Oromoo irratti goote is documented jira. Anka beeku seef godhaan jira akka mannashaatti akka mandardariyaatti dhaloota itti aanuuf. Justice arguu yoo dadhabne jechuudha. Gumaa isaanii maaliif jedhee yeroo hundaa dhugaan kana gumaa rabbi baasa gara fuuldura. Gumaa yoo kabaasuu baanu taate dhugaan miskiinota shiraan dhumanii bahuu qaba. By the way, I'm going to investigate Eritrea as well. Eritrea keessatti waan nama keenya irratti ta'e waan san tuttuquun jeequmsa uume jedheetiin irra dabre amma dura. I'm going to investigate. Waan Eritreetti ta'e illee waan bilisiginnaan goote illee waan mooraa adda addaatitti maqaa qabsoo Oromootiin maqaa mootummaa Oromootiin injaawun taayitila bareedaa naa kennite. Waan maqaa mootummaa Oromootiin fi maqaa qabsoo Oromootiin miskiinota irratti godhame dokumentiin godha tokko tokko nan dhiyeessa kan yeroo laallatu. Maaliif badiin akkanaa akka irra hin deebineef. Kaan immoo galmeessin kaa 40tti yaaduu 40tti yaaduu gaafas dhaloonni baratee laalataa jechuudha. Maaliif information tokko tokko classified ta'ee ta'a tokko tokko immediately release ta'a. Galatoomii Jawaarwaan baay'ee kaasnee irraa mari'annee dhimmoota iddoo kallattii garaagaraatiin kaasnee irratti namoonni komii qabdan kallattii garaagaraatiin qabdan Jawaar odeeffannoo sirrii waa'ee keenyaa hin qabu warreen jettanii Jawaar nama lubbuudhaan jiru kunoo jira odeeffannoo qabatamaa fi gahaan qaba jedhee kallattii garaagaraatiin maqaan namootaaf irratti ta'ee komiin itti dhiyaate yoo jiraate kallattii garaagaraatiin dhiyeeffachuu dandeessanii egaa har'aa fi waan uummata Oromootiif ni ta'a jennee akka karoowwan tippa kana deemaa turanii mormii egaa ajjeechaan du'a boo'ii booda baqqalaa ifa ta'e booda gadi bahee irratti waan baay'ee kaasnee dubbanne sana itti aansinee sana dambarii biyyoolessaatiin wal qabatee kallattii garaagaraatiin baay'ee sanaaf biraan geenye irraa mari'annee jirra. Waan nu faana turtaniif galatooma warreen gama yuutuubii puush miidiyaa fi feesbuuk peejii puush miidiyaatiin hordofaa jirtanis galatooma. Warreen tiiktokiidhaan kallattii garaagaraatiin hordofaa jirtan kan Jawaarra jirtanii gama keenyaan hordofaa jirtanii ulfaadhaan siniin jedha yeroo biraa sagantaa birootiin walitti deebinaa har'aaf sagantaan keenya kanuma fakkaata komii fi yaada qabdan nu biraan ga'uu hin dagatinaa Jawaar yeroo galatoomii guyyaa gaarii qabannaa.